Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenyaatu nagaa keessan yana nagaa koodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isin akka nagaatan abdii guutuun qaba. Egaati warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaatti dhuftanii anaa dhufu Nooraa jedhee simadheetiin jira. Egaati namaan gaxumuraata wajjin turnuwaa taasisu warri jalqaba turtanis immoo nageenya waaqayyoo dachaa dirribii ta'ee lafa jirtan siniif baay'atuun siniif jedha. Egaati viidiyoo har'a qabadhee dhufee rifeensi keenya haala saffisaan ittiin magarsuu dandeenyu akkasuma immoo rifeensa lallaafaa rifeensi keenya yoo lasallasee daddafeet illee akka nu margu ta'a jechuudha. Rifeensi yoo goguga ta'e ni ciccitaa akkasuma ni caccabaa yookiin ni buqqaa sababa sansaniif rifeensi keenya daddafee dheerachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf manuma keenya keessatti wantoota argannurraa fayyadamnee rifeensa keenya haala kamiin kunuunsifachuu akka dandeenyudha jechuudha. Inni qabadhee dhufe jechuudha. Innis maal fayyadamne kan jedhu baamiyaa hundi keessan iyyuu ni beektan jedhe sana yaada. Baamiyaan mana arabaa kan keessatti iyyuu ni argama. Isa daamatti hojjanne yookiin immoo maraqii jedhaman jedhanii yaada garuu afaanii gara keenyaatti baamiyaa maal akka jedhamu afaan oromootiin hin beeku garuu afaan arabaatiin baamiyaa jedhama. Hundi keessan iyyuu ni beektan gosa kuduraati jechuudha. Viidiyoo keessatti yoo argitan beekuu dandeessanii baay'ee kan rifeensa keenya vitamiinii adda addaa argatu kan taasisu akkasuma immoo rifeensi keenya akka nu lallaafu saffisaan akka dheeratuuf nu gargaara jechuudha. Yeroo hedduu ani na fayyadama. Egaati isinillee fayyadamtanii akka bu'aara argitan abdiin isinirraa qaba. Gamanumaan gara YouTube gamanumaan gara akkamittiin qopheessina jedhutti sin dabarsa. Egaati YouTube kee subscribe gochuu hin dagatinaa, comment gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Egaa baamiyaa haala kana argitan kanaan ni mummura jechuudha. Baamiyaa xixiqqeessinee ni mummurraa jalqaba garuu yoo sommuriin dura dhiquu qabna qulqulluu ta'uudha qabaata. Osoo qulqullaayyoo murree rifeensa keenya fillee gaariin ta'u waan ta'eef dura qulqulleessuu qabaan. Erga qulqulleessinee haala kanaan xixiqqeessinee murra jechuudha. Erga xixiqqeessinee murree boodatti immoo beestaalii qulqulluu ta'etti naqneeti fireezarii keessa keenya jechuudha. Fireezarii keessa waggaa keenya akka goggoguudhaaf fireezarii keessa ni keenya jechuudha. Erga tallacee booda egaati biradistii haala kanaan qopheeffannee biradistii qulqulluu ni qopheessinaa. Isa firiijii keessa keenya sana ni baasna jechuudha. Firiijii keessa kan keenyu akkuma xiqqoo ishee turuudhaaf malee wanta biraatiif miti guyyaa tokkoofis yookiin immoo guyyaa gimmaashifillee kaa'uu dandeessanii. Egaatichi keessaa baafnee biradistii qulqulluu qopheeffannee bishaan burcuqqoo lamatti naqna jechuudha. Haaluma argitan kanaani erga bishaan burcuqqoo lamatti naqnee booda maal goone kan jedhu abiddarra goonee abiddatti qabsiifna. Erga abiddatti qabsiifnee boodatti haaluma argitan kanaan ni warraasina jechuudha. Xiqqoo tallacee jira qorraadha waan ta'eedhaaf baay'ee qorree jira waan ta'eedhaaf xiqqoo daddafee hin daffu haga ni daffutti ni eegna jechuudha. Egaati haaluma argitan kanaan baamiyaan keenya daffaa jira garuu bishaan ittiin baasina bishaan burcuqqoo lama qofaan naqeetii jira jechuudhaani. Isin ilaaluma kana osoo fayyadamtanii bareedaadha. Abiddarratti haala kanaan daffistanii abiddarra gootanii erga dafee booda daqiiqaa 10 turuu qabaata jechuudha. Maaliif baamiyaan keenya xiqqoo akka nu bilchaatuuf yeroo daaknu akka daddafee nuuf daakamuuf jechuudha. Akkasuma vitamiiniin barbaannu sun keessa akka nu bahuudhaaf abiddarratti tursiisuu qabna jechuudha xiqqoo daqiiqaa 10. Egaati daqiiqaa 10 booda bilchaatee haaluma kan argitan kana fakkaata. Bishaan isaa dallee hanga tokko keessaa dhumee jira. Bishaan xiqqoo hafee jechuudha. Egaa akkuma argitan bilchaatee baay'ee bareedaa ta'ee jira jechuudha. Bishaan isaa immoo wal qaba akka bishaan talabaa jechuudha. Ni beektan yoo ta'e yeroo maraqee hojjannee akkasii bishaan isaa wal qaba. Egaati haala kanaan ni keenya biradistii irraa baasnee hanga qorruutti jechuudha. Egaa erga qorree booda haala kanaan maashinii daakutti naqanna jechuudha. Akkuma argitan kanaan ni daakna akka sirriitti nuuf bullaa'u sirriitti daakan isinin jedha. Erga daaktanii boodatti saayina qulqulluu tokko qopheeffattanii carqii qulqulluu kan homaa tokko hin qabne jechuudha. Kan qoshashaa tokko hin qabne qulqulluu qopheeffattanii haala kanaan itti naqxan jechuudha. Erga haala kanaan itti naqxanii boodatti haala kanaan keessaa dhimbiibdan. Maxallalaadha yoo dhimbiibdan maxallalaa keessaa namaaf hin boommaadhaa fi akka talabaati waan ta'eef argaa jirtan isinitti fakkaata. Haala kanaan keessaa cuunfitan jechuudha. Keessaa cuunfitan haala sanii yogguu dibanne rifeensa keenya keessatti hafa jechuudha. Qolli isaa sun rifeensa keenya keessatti waan hafuuf nu garuu bishaan masaafichaa qofa waan barbaadnuuf akka rifeensa keenyatti nu namni waan barbaaduuf jechuudha. Haala kanaan keessaa dhimbiibee keessaa baasa jechuudha. Bishaan isaa qofa bishaan isaa duwwaadha kan nu barbaachisu waan ta'eef haala kanaan dhimbiibuudha qabaatanii carqeetti naqxanii maxallalaan garuu yoo hin ta'u namaaf hin xallalu waan ta'eef kuni waan harkisa waan ta'eef maxallalaa keessaa hin bahu. Haala kanaan carqiidhaan keessaa dhimbiibdanii keessaa fixxu jechuudha hundumasaayyuu.
Yoo mataatti dibanna yoo ta'e harka qulqulluudha yoo fayyadamne rakkoo hin qabu. Egaati keessaa dhimbibame inni keessaa fe'aa kanuma sanitti mul'achaa jiru kan argitanii jirtu. Egaa hunduma isaa yoo dhimbibee xumureen jiraani haala kanaanii sinitti mul'ata jedhee yaada dhugaa kireemidhuma fakkaataa baay'ee kan nama jedhudha. Rifeensi keessanitti yeroo dibatta rifeensi keessan akkasanii lasalaasu akkasumas saffisaan akkasiniif dheeressuun taasisa jechuudha. Akkuma argitan kana hedduu kan namatti toludha kireemidhuma bitamuu fakkaata jechuudha. Garuu mana keenya keessatti waan argannu irraa rifeensa keenya fayyadamuu ni dandeenya. Egaati sana booda bilqaatti akka haala kanaan naqannaa yeroo sanumatti dibachuu barbaadda yoo ta'e dibachuu hin dandeessu, turtanii dibachuu dandeessa yoo ta'e tursiisuu dandeessu jechuudha. Egaati haala kanaan ani amma dibachuudhaaf akka dibachuudhaan natti tolutti bilqaaxee biraatti naqadhe jechuudha. Isa kanaan dibachuu waan natti hin tolleef harkaan dibachuu waan natti hin tolleef bilqaaxee biraatti naqadhe isa yeroo hundumaa yookaan zayitiidhaan dibadhu jechuudha. Akkuma argitan kana erga naqadhee booda qopheeffadhee booda gara rifeensa kee dibachuutti deemu jechuudha. Akkuma argitan isa zayitiitti dibadhuudhaan beektan jedhee yaada yeroo jalqabatarraa warroonni viidiyoo kee ilaalaa turtanii akkasuma warroonni jalqabarraa viidiyoo kee ilaalaa hin turre warroonni haaraa dhuftanii yuutuubii piroofaayilii jala seentanii viidiyoos bakka jedhu tuqxanii too viidiyoon hanga ammaatti hojjechaa ture seenaa ilaalan sin jedha viidiyoo hedduutu jira. Waa'ee rifeensa irratti viidiyoo baay'ee hojjedhetan hin jira hedduun kan keessan baay'ee fayyadamne jira galatooma warroonni jettan guddaan sin galateeffadha dhuguma sanin jechuudhaaf akkasuma warroonni haaraa dhuftan seenatiif ilaalan sin jedha wanta sin fayyadu hedduutu jira. Egaati haala kanaan rifeensa keenya addaan babaasuudhaan haala kanaan ni dibanna jechuudha. Rifeensa keenya guutummaa isaa akka wal ga'utti. Isin harka keessaniin dibachuu dandeessanii ani garuu meeshaatti dibamuu waan qabuuf meeshaa fayyadame malee isin harka keessaniin qunxuraa dibachuu hin dandeessu jechuudha akka kireemititti. Egaati qarqara isaa hin caccaba yoo ta'e qarqara isaatti dibuu dandeessu akkasaniif lallaafisuudhaaf jechuudha. Egaati rifeensi keenya baay'ee akka lallaafu akkasumas immoo qabaatuuf akka nu kunuunfamuuf hedduu nu gargaara jechuudha. Hundumti keessanii akka fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaa wanta keemikaala qabu miti waan mana keenya keessatti waan nyaataaf itti fayyadamnudha waan ta'eef baasii tokko malee haala kanaan rifeensa keenya wanta argannu irraa osoo kunus fannee rifeensa bareedaa nu ta'uu danda'a jechuudha. Hedduun kan keessa rifeensi keenya margu rifeensi keenya ni caccabaa ni buqqaa warroon jettan jechuudha. Wannumti hunduyyuu kunuunsa barbaada waan akka salphaatti namaaf ta'u hin jiru. Isa tokkoffaa daddafanii abdii kutuurraan kan ka'e jechuudha. Hedduun kan keessa rifeensi kan qoon margu baqqaa jettanii dhiistan ni jira jechuudha. Garuu immoo wanti dadhabbii malee ta'u tokko hin jiru waan ta'uuf dadhabuu qabaattanii egaati haala kanaanii guutuma rifeensa kan keessaniitti waliin ga'uu qabdanii. Akkuma asirratti argartan kana jechuudha. Dibee rifeensa kiyya dibadheen jiran gara tokko xumureen jira kana fakkaata akkuma asirratti argitan kana jechuudha. Egaati yoo dibdan ittuma dibdanii qofa hin isin maasaj godha jechuudha. Hunduma isaayyuu akka wal ga'uudhaaf yoo danda'ame immoo mishxaadhaan filaa tokkotti itti dibaan sin jedha akka rifeensa keessan guutuu wal ga'utti. Egaa rifeensa kiyyaa angara lamaan iyyuu dibee xumureetiin jira akkuma argitan kanaadha jechuudha. Egaati hanga sa'a tokko ofirra tursiifnee haala kanaan erga duubatti hiinetii booda beestaalii itti kaa'annee yeroo wanta hojjennu yoo qabaanne hojjannee hojii keenya erga xumurree booda sa'a tokko ofirra tursiifnee akkuma argitan ani hundana isaan hojjedhe hundumaayyuu fixetan jira. Egaati erga hojjechuun wanta hundumaayyuu xumuran yoo fayyadaman namatti tola jechuudha. Akkuma argitan xumureetiin jira. Rifeensi kan kollee hedduu baay'ee waan ta'eef isaan hojjedhe irraa homtuu hin hafne jechuudha. Hundumti keessanii haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa haala kanaan erga dibattaniiti booda sa'a tokko ofirra tursiiftanii waan hojjettanii erga hojii keessan xumurattanii booda shaaworii seentanii dhiqachuu dandeessu jechuudha. Dhiqattanii akkuma rifeensa kamii shaampoo wantoota adda addaa fayyadamtanii dhiqachuu ni dandeessu jechuudha. Egaati sana booda rifeensa baay'ee bareedaa isinii taasisaa. Warroonni hanga ammaatti subscribe godhan isiniin jedha kennaawwan kan